nutti ulfaatullee waa'ee Jimmaa bal'inaan dubbachuusaa isinii gabaasuu yaalla. Andu'aalem Gosaa sirba isaa guyyaa kaleessaa gallakkise mudannoowwan isteejii irratti dubbate tokko qaba. Mudannoowwan isteejii isaa irratti mul'ate keessatti baran artistii eegalee kaasee rakkinootaan gurguddaa milkaa'ii dhabiinsaaf wantoota na gufachiisan hedduu dabarseera jedhe. Waggoota muraasan darban artistiin qaroo uummataa ta'e Hacaaluu Hundeessaa yeroo lubbuun jirutti guyyaa tokko bilbilaan haasofsiiseen ture jedhe artist Andu'aalem. Yeroo kanatti milkaa'uu dadhabuuf waa'ee sirbaa hojjedhee milkii dhabuuf rakkoowwan gurguddaa na keessummeessaa turan injifachuu dadhabuun gara baaftuu koo barbaadaan ture jedhe artist Andu'aalem. Haaluma kanaan artist Hacaaluu Hundeessaa guyyaa tokko bilbileefiin ture jedha. Yeroon artist Hacaaluu Hundeessaaf bilbiletti yeroonni lubbuun jiruttidha kanan bilbileef jedhe. Yeroonni lubbuun jirutti yaa artist Hacaaluu Hundeessaa icciitiin sirba kee milkaa'uu keetii maali jedheen gaafadhe. An bu'aa bahii hedduu dabarsee milkaa'uun yeroo dheeraa na gaafateera jedheen artist Hacaaluu Hundeessaa gaafadhe jedhe artist Andu'aalem. Yeroon artist Hacaaluu Hundeessaa gaafadhu deebiin ni naa deebise yeroo sanatti na aarsuu danda'ullee garuu suutuma jedhee ifa naa ta'ee jedha. Deebiin ni naa deebise yaa artist Andu'aalem maal hojjette maal gootee milkaa'uu dhabde jennaan sirboota wonkoo irratti mudannoowwanii fi icciitii milkaa'inaa hedduu waanan dhabeef milkaa'uu dhabeera jedheen artist Hacaaluu Hundeessaatii qoodee jedha. Mudannoowwan ganaasi mudatan hedduutu jiru jedha. Mudannoo kana obsitee injifachuu danda'uudhaa qabda. Kanneen milkaa'uu dhabeera jettee abdii muratta yoo ta'e galma ga'uu hin dandeessu naan jedhee jedha. Artist Hacaaluu Hundeessaa eega dhaamsa kana naa dhaame mudannoowwan hedduu icciitii milkaa'ina kootii balleessuuf yaalan heddummaatanii yoo jiraatanis har'a milkaa'in isinitti dubbataa jira jedha. Sirba isaa guyyaa kaleessaa sirboota 10 wayii ol kagallakkisaa jiru yoo ta'u uummata biratti jaalalaaf kabaja guddaa argachuunsaa maddeen gabaasaa jiru. Kanneen keessaa kutaalee Oromiyaa maqaa kaasuun kawaamaa ture. Gama Jimmaarraa maqaan keenya waamamne jechuun artiistoonni miidiyaa hawaasaa TikTok ta'an komii isaanii kan dhiyeessan miidiyaan keenya guutummaan guutuutti akka sobate isin affeeruu barbaada. Hanga gara sirba saattan isin dabarsa. Jimma yaa jimmitee ka jedhu isin dhaggeeffachiisu ta'a. Nafaana tura. Tasa yoo ijji wal argite jechuun sirba Jimmaa keessatti sagaleewwan maqaa Jimmaa kaasuun sirbaa ture. Artistoonni akka Amabborishaa eega dhuganii quufanii booda waa'ee Jimmaa maqaan kaamnee jedhan namoota muraasa toora miidiyaa hawaasaa irratti qoodaa turan keessaa Amabborishaa isa tokko yoo ta'u akka hirribaa ka'een osoo sirban dhaggeeffatamin poostii argee gara viidiyoo waraabuutti darbe. Maqaan Jimmaan kaane arrabsoo xiqqeenyatti ka darbe Amabborishaa abjuu sobaa keessaa dammaqee akka gara dhugaatti dhufus miidiyaan keenya waamuu barbaada. Jimma yaa jimmitee jechuun ka sirbe Amabborishaa osoo hin dhaggeeffatin ajandaawwan miidiyaa irra deemaa jiru sababeeffachuun ka irratti waraabe viidiyoo sanallee akka kaasu kabajaan isa gaafanna. Jimma yaa jimmitee ka jedhe isin dhaggeeffachiisa. Nafaana tura. Kaaman maqaa waame gabaasaa jechuudha gaa wal xiqqeessuu miti dogoggortaniitu dammaqaa sagalee Oromootaa. Miidiyaan keenya dhugaan isinitti hima sirba kana irratti sirba kana fattashee baasuu fi sa'aatii 4 natti fudhate. Sa'aatii 4 obsee dhaggeeffachuuf iniyyineen gabbeen maxxansineen iniyyineen isinii galee sirba kana baasuuf sa'aatii 4 hin fattashe yookaan dhaggeeffadhe sa'aatii 4 tokkoo kaasee jechuudha. Angirrisaa uummataatiin hin deemu miidiyaa waan ta'eef. Isinii galee Jimma yaa jimmitee yoo ijji lama wal argiteedhe waalduu sirbe yoommoo aadaa sirba Jimmaa akkasitti isinii dirbamate sirbicha awudoodha. Sirba Jimmaa isatti isinii sirba awudoo waan ta'eef jechuudha. Isinii galee waa hubadhaa dubbadhaa waa arrabsuu dura waa dhaggeeffadhaa maqaadha ka barbaadan kaleessarra mokottaati sirba awudoon keessaa dhabneedha na gaafadhaa ammoo. Isinii galee dogoggoraa jechuudha. Sirba loltuu jedhu keessatti maqaa Jimmaa irra deddeebiin kaasaa ture irra deddeebi waa'ee Jimmaa kaasaa ture. Dhugaa namaa naalinaa fudhattanii jenna wallaahi billaahi viidiyoo tokko maxxansine hin qeenya edda gastiisee ni adaraati naa galuu didee deen abduusee kadhe abduuseedhaan maaliif dubbattu jedhu fattashuu sanaaf gadi taa'ee nama waan madhee namaan kottu waliin fattashinaa jedheen fattashaa ture. Ajandaa maa barbaaddu isin maa suuraa gad deebisuun barbaadu Arsii waameera Ilubbaabor waame Wallagga waame iddoo hunda waameera. Sirba dhaggeeffadhaa kutaaleen Oromiyaa keessa dhabaman hin jiru. Dhaggeeffachuu danda'a.
Girrisa dhaggeeffachuu danda'a. Kunoo ragaa waliin si agarsiisa. Waa'ee Jimmaa dhaggeeffadhu. Kunoo si dhaggeeffachiisaa jechuudha. Dhaggeeffachuu danda'a. Ijoollee Jimmaa aktiivistoota Jimmaa maaliif achirrattan jettu. It is shame of you. Isinii gabaasa amma gabaasatti itti dhufan eegaasin. Isinii galee amma borishaa jala jirta. Fiigaa dhattee illee viidiyoon waraabde galatoomi arrabsite. Arrabsite viidiyoon waraabde illee galatoomi. Maal go emi amma yeelaate maal goote kaleessa maqaa Jimmaa barbaadde irra moo sirba Jimmaa gattumee ol fuudhee barbaadda moo maal barbaaddare? Isaa gideeru yeroo ni sirbe muudiin qabatina atti muudu waameero dhaggeeffadhaa an dhugaana maaluun jaalladhu an dhugaana maaluun jaalladhu Baqaraaraa jedha tokko oo dhugaa baase baqaraaraa ijoollee sirba kunoo ragaa olii isinii fidaa dhaggeeffadhaa laa kunoo gurran qabdanu Jimmittiif bara sinii galee sirba aadaa amma moo dhuftee girri isaa maayitti beektu sirba aadaa Jimmaa naaf hidhinaan jettee amma moo dhuftee maal kun amma moo dhuftee sirba aadaa Jimmaa fidhinaan jette amma moo yeellaatu it is shame of you amma moo audioodha sirbichilaa boodumaafu audioodha boodumaafu kunoo dhaggeeffadhaa amma nafaana bu'aa gabaasattan darba. Injiru jettu fidi oonam barbaadee lafa dha'een finne nama miti lafa dha'ee hojii koo jedhee jechuudha. Sinii galee irfooniin gurratti kaadhee utuun dhaggeeffadheen utuun eeguu irrimni na fudhatee rafee booda namni natti dawwalaan dammaqee jechuudha. Sinii galee miidiyaa uummataati gaafa siniin jedhu ragaa waliin dhaggeeffadhaa amma waa'ee Jimmaa dhaggeeffadhaa amma kunoo isiniif hanbanaa jechuudha daqiiqa sekeendii. Isaanii yaadatama. Kanneen keessaa aktiivistoota miidiyaa hawaasaa Feesbuukii fi Girrisaa Tiiktookii kataan artiist Andu'aalem Gosaa maqaa Jimmaa waamnee jechuun obbo Mubaarik Musammaa ka Turkii raquuf karaa badanii Itoophiyaa tobbaran irratti haleellaa taasisan. Obbo Mubaarik Musammaa ka imala isaanii gara Turkiin deema jechuutti Itoophiyaa keessatti of argan dhimma koonsartii kanarratti argamtaniitu jechuun guyyaa har'aa mataan isaanii gad deebifamanii arrafamaa jiraachuu maddeen gabaasan. Obbo Mubaarik Musammaa karaa badiinsaan Turkii dhiisanii koonsartii keessa gara qanii booda mataan isaanii gad deebifamanii guyyaa har'aa guutummaan guutuutti arrafamaa jiraachuu maddeen gabaasan. Obbo Mubaarik Musammaa dabalatee waa'ila isaanii gurguddaa kanneen akka obbo Abdii Geetaachoo koonsartii maqaan Jimmaa hin waamamne irrattan jechuu rakkoo dhaggeeffachuu dhabuu jara mudateef jecha osoo hubatiin dubbachuu isaaniif dhiifama ni gaafatu moo hin gaafatanuu ka jedhu maddeen gabaasaa jiru. Aktiivistoota utuun dhugin macha'an jechuun ka obbo Mubaarik Musammaa maqaa kaasuuf yaalaa jiran guyyaa kaleessaa maqa balleessaaf sirboota utuun dhaggeeffatin gara qeequmsaatti darbaniiru jedhan. Aktiivistoota lafa buleeyyiidha ka jedhan obbo Mubaarik Musammaa nuti hubannoodhaan sachoonaa jedhan kanneen maqaan Jimmaa keessan jiru jedhanii nu haalaa turanii artistoota lafaa dhufaa utuun dhugin sakkaran waan ta'aniif ilaalcha dhiifamaa ni goonaafii jedhan. Arrafamuun keenya gaariidha garuu wantoota hojjettan irratti dhaggeeffadhaa fi hubannoo qabaadhaa jedhan. Maqaaleen Oromiyaa keessaa hundinuu waamameera. Waan isin ajaa'ibu sirba aadaa Jimmaa fidaa yoonaan jettan sirbichi guutummaan isaayyuu awudoodhaa jedhan. Dirqama maqaas aktiivistoota keessanii waamuun qabu. Waliigalatti Jimmaa jedhee itti dabaluun ilmaan maccaaf daangaa maccaa jedhee waameeraa jedhan. Maqaa Jimmaa qobaatti eega kaasee booda ilmaan maccaa jechuunis immoo addatti waameeraa jedhan. Kanaaf Andu'aalem Gosaa yeroo biraa mormuu dandeessan. Garuu sirba kaleessaa gadhiifame keessatti maqaalaalee Oromiyaa kanneen akka Wallaggaa, Arsii, Shawaa fi akkasumas Ilubaa Bor kutaalee Oromiyaa guutummaan guututti waameera ka jedhan gareeleen rakkoo dhaggeeffachuun qaban gareeleen rakkoo